السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما كنو إملا خيني إغلا جرا نتي طبعا لعبتها جمعية إنجيو نجا إثيوبيا مسوما في ديجر سولي غلاتي. أما إملا خيني إغلا جرا خرانا من إغاتولا قدنا هررقي بها أما ديما جرا أما إغلا جرا بيجي خيسا في إغلا جرتن لعبني هون لعبتها bakka gartee namoonni rakkoo irra jiran rakkoo adda addaa irra jiran nama yeroo ramadaanaa tanaan waan nyaatee buluun waan itti afturuun qabne jira. Namoota akkanaa hunda bakka isaan jiranii barbaadeeti qaama mootummaatii wajjin ta'uudhaan calalliidhaan isaanii wajjin ta'ee deeggara dhaabbatichi kuni dhaabbata kan akka nu bira dhaabbattan namoonni biyya keessa fi alaa jirtan akka nu deeggartan barbaanna. Rakkataa hunda gargaara. Nuti hojiin teenya waa hedduu irratti hojjenna. Rakkataa gargaaru akkasuma roga barnootaa irrattis ni dalaynaa. Mana barnootaa ijaaruu, mana barnootaa, meeshaalee barnootaa barattoota deeggaruu akkasuma waan irratti hojjennu keessaa ammallee hawaasa bishaan dhugan, bishaan qulqulluu dhabanii rakkatan bishaan baasnaa fi akkasuma ammallee waan daleennu keessaa roga fayyaa irrattis ni hojjenna. Waan tola ooltummaa jedhamu waan misooma hundi irra dalanii jechuudha. Maqaan keenya akkuma duraan isin ibsinetti dhaabbata tola oolaa nagaa Itoophiyaa misoomaa fi deeggarsa waliigalaa deeggarsa hunda hammatee jechuudha. Akkasiitii hedduu isin galatoonfannaa. Nu waliin turaa, nu deeggaraa, nu cinaa dhaabbadhaa. Dhaamsa kana hundaa'u namni dhaamsa kun bira geekkaa waliif nu dabarsitanii nama hunda biraan nu geessan abdii isin irraa qabnaa. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مسلموتا جتشون خوائف رحمته كتايات ما خنقرا يفتو أنكبهم دانون برجينا لعبتو كهتجاباتي نالي برنفوتو يا نما مسلمة ربي خيسو دادو وربي سيبخ يتيمة هدو يتما أولا في راتي سيادة نجدتي في دا الرجل يتيم ما أنتوني قصاصا يميتي وان بفاهوريني مدالني ميتي خراياتي ما هي الموكاتنياتي واندو فاهم بينو برو المخنياتي يتيم 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 سيبو تاجتشون خوالف رحمة ركتا يتامات خنقرا نفتو وانكبون دانو برجينا لبتو كرتي جابتي لالي بينفوتو مسلمو تاجشون خوارف رحمتو كتاياتما Mega Ustaz Dasan Peace Ethiopia kan dukung Roman tanah baginya akan danggi biya magala Tiradara di agama asli ini imana amna dia tu dia mulan asli agama ayun samari dapat kanabi hawa semua akan itu dia
Dhaabbanni Peace Itoophiyaa yeroo dheeraaf biyyoota keessaa fi akkasumas biyyoota ambaa irratti bakkoota adda addaatti hojjechaa dhugaa kan jiru. Namoonni dhaaba kana keessa jirtan kanneen biyya keessaa fi biyya alaa waliin qindaa'uudhaan hawaasa keenya bira dhaabbachaa jirtan guddaa galatuma ulfaataa isiniin jechaa. Egaa Umar Mahmadii Dargaa yeroo ammaan tana miseensa dhaabaa kana keessaa nam tokko mee hawaasa kanaa akkasumas gisee akka dhaabbata keessanitti isin amma dheertuu san deemtanii dhuftanii hawaasa keessan kana agartan amni yookaan dadhabbiin isiniif dhagahamaa turte yeroo hawaasa kana kanatti jaalalaa fi kabajaa isaan isiniif qaban agartan dadhabbiin namatti hin dhagahamtu baay'ee mee hawaasa keenya ammaadhaan dhaabbata kanaan dhaabbanni kun haala kana Inno kun dhaabbata waliigala gargaarsa waan hunda irratti hirmaata akkuma obboleeyyan isanii roga hundaan roga misooma barnootaatiin warra oomishee akkasumas warreen adda addaa jiran hunda keessatti harka waan ta'uuf jecha wallaahi gaafumana kana jaallatee akkanatti waan gaariidha dhaabbanni kun gaafuma argaa jirtanitti biyyootaan osoo hin daangeffamnetti iddoo uummanni keenya itti rakkachaa jiru hundaa'u bira dhaabbatee gaaroo ammaan dhaabbanni Peace Itoophiyaa haala kanaan uummata isaa bira dhaabbachaa jira. Meegaa akka odeeffannoo garaagaraa isinirraa fudhachuudhaan dhaabbanni kun abbootii warraa yookaan namoota rakkinarra jiran namoota silaa gargaaramuu ammatti barbaachisu namoonni qoratii yookaan riisarchiilee garaagaraa irratti gaggeessee dhalalchee baasee qaama mootummaa waliin turan waan gama keessanirraa dhufee dhaabbanni kun irratti hojjechuu barbaade waan ta'eef mee akka keessanitti namoonni har'aan kana gargaarsi yookaan deeggarsi kun kan namuufi deemu abbootii warraa nammeeqa. Dhaabbanni warraa yeroo soommanaa kanatti baara dila kanatti keessatti mana isaanii baay'ee karaan midhaan magaalaa uummata baay'ee rakkachaa jiru waan ta'eef faana caalatti kana wajjin kan ijaarran kana akka kan namoota gara dandeenye darmataa qabni kun waan galateeffatamu. Fuulduraaf illee midhaan dhaabbachuu qabu abdii irraa qabnaa jechuudha. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ummaa teenya takka biratti argamneeti kan jiru. Ummaa maqaan keenyu? Abdaa Sardooti. Abdaa Sardootiin jedhu deema. Abdaa Sardoo. Ummaa ilmaan meeqa qabda? Ijoolleen tokko koronaa na duraa kufe. Afuriin qaba. Ijoollee afur qabda? Afuriin qaba. Haalli itti jiraachaa jirtu jireenyi kee maal fakkaata ummaa? Gaafa duraa gareen na katabdeetiin warra daagaa alarraaniin bu'e. Gareen na katabdeeti maallaqa tokkollee naa kennanii harkaa fitta ijoollee lama gabbumaan na dhaabbatee na dhufe malee akkasumatti yaabuu kiyya jira. Haalli soomana kana haala kamiin soomana hojjetu? Adiyyuma faadha. Numa doota na mangistiin tun dhufteeti ruusa faa kadhannee ijoolleenis waa hoolii illee waan heeltu amma rooba. Numa yaalteetu waa gurguran haree horii qabnu horiin nurraa bitamu didda waan qabnu maati.
akkasii hayyootiyya. Haalli jiraachuu jirtu haala kana jechuudha. Haaluma kana guyyallee sunuma kadhanna fa biddeen annumaan kadhadha waaqaan hin qabdu. Hannaan ramtu jetumaan asuma oola sharaa kananillee naannoo gaggacaan asittiin katabadhe. Meegaa yeroo ammaan tana asitti dhaabbanni Peace Itoophiyaa jedhamu kun nageenya Itoophiyaa kan jedhamu magaalaa Dirreedhaarraa imaluudhaan yeroo ammaan tana as hawaasa kiyyaan gargaara jee isin keessatti argamee jira. Namoota 2,200 olitti tilmaamamu yeroo ammaan tana isin gargaaruudhaaf asitti argamee jira. Ijoollee tan yookaan hoo dhaaba kana nama ijoollee kanatti ilaalkanii guyyaa laffaatee hawaasa isaanii bira dhaabbachuu jirtu kanaaf maal dhaamta? Ijoollee waraanaa tana. Isin gargaaru jirtu sana waraanaatiin. Isumaa hubaan isin kana. Isumaa kana. Isumaa ibbifna malee maali waayee. Du'aama isinii gooneeti ka dhufees harkan nu qicaa miti. Rabbi haa nyaachisme na hagguu dhufe. Hagguu haroon baramte beeytaan ma dhugane. Hagguu isaan helan akkayyaan ammoo haane kadhanna jirra hagguu isin kanitanii biraa kutte yaa gide. Tanu keessa jirra yoo rabbi sun haa jiraachise. Maqaan keenya jaamammaati. Imboyinuma. Imboyin. Rabbi jira ummatiya. Ida berarti insyaallah tunis imboyinuma. Ida berarti kana. Isaan hana rabbi nu fidee akka Imboyin ummatiya. Ida berarti imboyin. Imboyin ummatiya usu. Ida berarti insyaallah. Imboyinuma. Ani bonyu jutu isaanii nu fidee rabbi nu fidee isaanii. Wallahi rabbuma fidee insyaallah ni dabartee akka kunisi. Waa kanatti naftuti. Insyaallah ganaadha gargaaramu biraa dabartanii gana namaa u gargaartan insyaallah. Mee haalli ati jireenya itti jiraachaa jirtu akkamiin? Oomishni gaanarra nu dura badee waa takka magalgal ganmaana galgadaa akka lulluuqqanne waa takka hin qabu yaayu. Sagalee ta'e alfaasin. Waa takka hin qabu yaayu. Soomana haala kamiin soomanu jirta? Soomana akkamiin soomanu jirta? Soomana xiqqoo waama keenya na dhiyaanne dhaanga sanni arraamne eega san arraamne waggaa amma nabi waa fudhate san makka xiqqoo waan qicaane. Imboyin maati imboyin? Soomana jirra waa takka waan itti jirru hin qabnu. Heerumaaf inshaallah ni dabarti. Ilmaan meeqa qabda sila? Ilmaan lamaan qaba dhiiraa. Namuudhaan mana qaba. Barka sanumaan baanaa barkaa mee qabdee naan hin jeeban. Taate inshaallah. Ummaa maqaan keenya jaamati? Saafiyaa Muhammad Umar jira. Saafiyaa Muhammad Umar jinaan jira. Mee haalli yeroo ammaan tana isinitti jiraachaa jirtan jireenyi keessan maal fakkaatuma? Haalli yeroo ammaan tanatti jirru gaa. Haalli kanuma hamaa kun rabbi isinuu nu ajajee isinuu nu fiddan kana. Akkanuma keessa jirra gaa waan keessa jirru hin qabnu. Haa ta'uu gaammoo qaadareen baantee qaalii rakkisha keessaa nu dhabinii jette. Hamtuun inni dhufti toltuun inni dhufti. Hamtuu tana rabbi nagayaan keessa nu haa hulluutisu. Isinillee rabbiin ilmaan faayidaa qaba ilmaan keessanitti oolu. Kan abbootiin keessanitti ooltu rabbi isin haa godhu. Isin haa godhu. Kun ijoolleen tun teenya amma mucaa kana akka hodhaan ta'a. Kamaamu sheekaatiifi. Mucaa kana amma akka hodhaan ta'a. Abbaa isaati ayyida. Sanumaa alhamdulillahi rabbil alamin. Beelau Ini dabarti insyaallah ummati. Ini dabarti. Tulluma dabarti juga. Ilmaan kadiiraa sadii hin qaba. Tokko xiqqaan gurguruudha. Karaa ibitti jiru kana hundi. Silaa isaa wajjin hin jira adda. Amma gurbaan hangafaarraa hin jira. Gurbaan hangafaallee ijoolleen irra ganna qeete haati mana nama jala duraa kuttee ilmaan sadii dhiibte. Ilmaan sadeen sanarra naqee kutee mammaamuu faanni beekani sa'i. Naaf ilmaan waan itti jirru. Wanni ni nan sommanuun shurba. Firaa taraa qabni kiyya. Yoo na hidhu fe'atii maan elu. Ana raddaa murtii tolaati. Akkanuma keessa jirra gaa'ii alhamdulillahi balloonni dhufu. Inshaallah yemmuu nu haa bal'isu eega rahmatuma kana illee nu bal'ifanna. Ni bal'ifanna. Egaa daawwattoota keenya inshaallah rabbi ni jijjiira du'aamu godha inshaallah isin dhaabbanni Peace Itoophiyaa jedhamu yeroo ammaan tanaa gaa hawaasa keenya aamin hawaasa rakkoof beelaaf saaxilamaa jiru inshaallah soomana akkatti soomanu dhabee yeroo ammaan tanaa rakkachaa jiru keessatti argamee haala kanaan dabarsaa jira inshaallah rabbiin ni kannan inshaallah ummati
Ijaayina gartuu? Maqaan keenyu? Raziyaa Biibii. Raaziyaa. Haalli itti jiraachaa jirtu maal fakkaata soomana kaname? Soomana kanamu sadaqumaan kadhadha. Abbaan mana kiyyaa nama guddaadha. Kuulillee na dalaguu hin danda'u. Akkasii sadaqumaan kadhadha. Alma kanaan jiraachaa jirta jechuudha? Alma naan jiraachaa jira. Mee soomana kana keessa gaa yeroo ammaan tanaa hongeen hedduu jabaattee soomanuun hedduu ulfaattee jirti. Hawaasni bishaan dhabuudhaan jeerkaana takka toora qarshii 50 bitaa jiran jechuudha. Dagaamu jira bishaan takkaa'u jechuudha. Bishaanoo haala akkamiin argachuu jirtan? Bishaan atti gaammee nama ijaa'in agartuu eenyutu si fida? Numaan kadhadha. Ogguma boortee bitanii fidan san. Oggosummaa warra bishaan fidu san jala dhaqee kadhadha takka naanuma qicaan. Takkittuma saniin dhudhuga. Amma gargaarsi kun piis Itoophiyaa gareen jaamtutun yeroo ammaan tanaa guutuu biyyattii keessa deemteetti haala kanaan uummata keenya harrakkachaa jiru gargaaraa jirti. Isinis du'aayii godhaaf inshaallah akka irraa kana bicha osoo hin ta'in ganaallee isin ganaa warra gargaaramuu miti gana gargaartanii biyyi teenya inshaallah biyya quufaati kadhaadhaan hin mallu rabbiin jijjiiraa du'aayii godhaa isiniin jecha. Ummanni keenyaas gaalkanii guyyaa warri gargaarsa kana gaggeessaa jirtan guddaa galatooma alfaadha isiniin jecha boodolii deebiin ummatti yana gaannaa tura. Waan qoonqoodha halkan namni maatii qabu guutumattu addunyaan teenya dhumtee jirti kaasaan waan takka waan itti fayyadamu jirru hin qabnu nuti bishaan xaliila asoo giddan qabnee fayyadamu jirramma akkasitti jireenya keenya waan takka bashalamee jira waan takka hin qabnu jechuun miskiinoo hin jirra aanaan midhagaa tolaa keessaa'u. Saba hongee roobaa fi beelaatiin yeroo ammaan tana hawaasni hedduu miidhamaa jira. Rakkoonis mee uummata dabarfachuu barbaadanummaa wanni uummatatti himachuu barbaadan rakkoo teessan san dabarfadhaa. Anis yaayyooti jalaal bishaaniiniin akkanumatti lulluuqqadhalaan irraa baasa. Akkasitti aniin tun haadha taamaati. Saniifiin akkasitti kaagartee qoonqoodha. Bultii dadhabee waan hin gurguradhus hin qabu. Akkasitti dhufee laala. Akkasitti rakkoo na dhaabbata laalanii. Rakkoo keessa jirta jechuudha? Rakkoo keessaan jira yaayyoo. Ilmaan meeqa qabda ummaa? Tokko fayyaan qabu ni ciisa. Tokko fayyaan qabu narraa ni ciisa. Tokko na biraa kuti. Akkasitti yaayyooti jala kophuma jira. Haalli ittiin jiraachuu jiru kana fakkaataa jechuudha? Kana bishaan namaatu naafita. Miilli tokkos jilbi tokko na buqqa'eetiin biyya namaallee dhaqachuu hin danda'u. Akkasitti rakkoo keessa jiru. Inshaallah rabbiin jijjiira kunoo dhaabbanni piis Itoophiyaa jaamu kun karaa dheeraa amna dheeraa imalanii asitti argamanii jiranii. Akkamitti amma? Waan dhatu bulluun hin ta'e. Faatukum wala tokkollee waliin dhuganni tulannaa biyya. Ummati achirraa isin kan nama achi kamsin jaan? Oomishni gagaa wadaddari namaa lola isinuma taatu malee nuti tabaroon teenye isinuma malee humna biraa qabna. Inshaallah isiniif kannanii. Tokkuma laalaatummaan harka keetii yaayyooti rabbi. Ol deebi'an inshaallah ummaa fi duraaf gahuutan ammaas istoora keessa hedduutu jira warri hin bu'in ummanni warri isin tajaajilu warri waraanaa kun ni kannan isin salphii qabadhaatii haala keessa mijjeessa. Arra waan wali hin geenyeef inshaallah istoora keessanii jira garuu ammatti hunda isinii kannuun akkanatti waan dhaqabneef salphii seentanii taraadhaan kan jiran araddaadhaan isin gaa inshaallah abdii hin murina garuu immoo du'aayii godhaa hawaasni keenya haala ittiin dhufee fi haalli isin agarre hedduu garagara waan ta'eef inshaallah kana daran ganaa irra deebi'amee dhaabni kun akka gargaarsa kana inshaallah kana heddummeessee isinii fidu rabbi karadhaa inshaallah rabbiin isinirraayis warra gizee hunda nama eeggatu osoo hin ta'in ganaa biyya hundaa'u isintu jijjiiruu rabbiin jijjiira. Haalli aanaa miidhagaa itti jiru hawaasni isaa haala kana fakkaata gaa yeroo ammaan tana baay'inaan hawaasni naannoo kanaa deeggarsatti haajamsiisa. Kanaaf qaamonni mootummaa fi miti mootummaatis warroon viidiyoon tun yookaan ergaan tun bira geessee daawwachaa jirtan hawaasa keenya kan aanaa miidhagaa keessa jiran deeggarsaan bira dhaabbadha. Sababa roobni dhabamuutiin hawaasni keenya paarsantaa 72 ol hawaasa horsiifatee jiraatu. Sababa roobni dhabamuutiin hawaasni keenya qabeenya silaa beeyladaan isaanii duraa duduutee jirti. Beeyladaa isaan silaa gurguratanii ittiin jiraatan waan nyaatu dhabuutiin bakkoo isaan bishaan irraa fidatan kiiloomeetira 18 harreen osoo deemu
gizee as deebi'uu dadhabee waan nyaatu dhabuudhaan harreen hedduunis karaatti kufee du'ee jiraachuu dhaga'ama akkasumas namoonni illeen hedduun du'aa jiranii torbaan kana keessa qofa namni 3 sababa bishaaniitiin akka du'ee dubbatama osoo bishaanirraa deemanii nam lama arbii nyaatee tokko immoo boolla bishaanii keessatti akka baasuun dadhabame achitti hafamee dubbatama kanaaf hawaasni naannoo kana jiraatan namoonni rabbiin qabeenya isinii kanneen akkasumas hawaasni idila addunyaarra jiraatan namoonni viidiyoon tun bira geessee hawaasa keenya kan aanaa miidhagaa keessa jiraatu waan dandeessaniin qabeenya dandeessaniin kanneen bishaan danda'u rootoo yookaan bootee guddoos dhaabuudhaan mootummaa qofa irratti eeguu osoo hin taane namni hundinuu mootummaa bichaatu uummata kana gargaaruu qaba osoo hin taane hawaasummaadhaan hawaasa keenya lammii teenyattaan asitti beelaa fi dheebuudhaan rakkamamaa jiran namoota ramadaana kana keessa bishaaniin soomanaa jiraniitu jira namoota ijaan hin agarree jira namoota kanneen as dhufan kana caalaa kan dhufuu dadhabanii sababa beelaatiin manatti hafan hedduu isaanii jiraachuutu dubbatamaa jira inshaallah haala kana hundaa'u rabbiin ni jijjiira kanaaf jajjabaadhaa isiniin jenne isinis inshaallah namoonni ergaantu bira geesse hawaasa aanaa miidhagaa waan gaa nuti isinitti himnu daran isinuu haala isaan irra jiran ni agartanii kanaaf inshaallah namoonni rabbiin qabeenya itti kannee boottee yookaan rootoo fiddanii fi as dhaabdanii fi bishaan hawaasni kun akka irraa tajaajilamuuf akka gootan gama kanaan dhaamsanitti dhaamna. يتيم 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 مسلموتا جتشون خوالي miidhagaa tolaa keessatti argamneeti gaa kan jiru aanaa miidhagaa yeroo ammaan tanaa haaluma harkatan kanaan dhaabbanni Peace Itoophiyaa jiru hawaasa isaanii bira dhaabbachuudhaaf yeroo ammaan tanaa sitti argamneeti gaa kan jiru kunoo gaa kanneen isin argaa jirtan kan hundinuu deeggarsa yookaan gargaarsa uummata keenyaaf taasifameedha kun inshaallah itti fufaa rakkoon hawaasa keenyallee ammallee hin furamne ganaa hawaasni hedduu beelawaa jira namni hedduu rakkachaa jira sababa hongeetiin hawaasa qofa osoo hin tahin bineeldoonni bosonaalleen dhumaati gaa kan jiranii akkuma isin argitan kun jechuun araddaa takkaafan kan namudha ganaa araddaa 13 yoo xiqqaatee toora nam 2,200 oltu guyyaa irraan tanaa gargaarsa kana fudhachuudhaaf deema kunillee gahaa miteechuu jiran hawaasni namni hedduu jira araddaa takka keessa toora nam 1,300 olii jiraata garuu ammaan tanaa namni gargaarsi Peace Itoophiyaan fiddee dhufte kun toora nama kuma 2,200 oliiti inshaallah ammallee itti fufa hawaasa bira deemnee meegaa yaada hawaasa keenyaatis irraa fuunee namoonni adda addaa yaada isaanii dhageeffannee walitti deebinaan dhaamsa keenya kunugaa asitti dhaabbatanii kanneen akka argaa jirtanitti timirrinis haala kana fakkaataa gizee isin achi ilaalamu ganaa dhagaa kun namoota adda addaatiif kan hiramudha inshaallah. asirra gaamee namoota miseensa dhaaba kanaa keessaa kan ta'an akkasumas namoota hojii tana gaggeessuu jiran keessaa ammas warra gandaarraayis namoota hawaasa kana akka gargaaramuuf irra lafaa jiran keessaa nu biratti argamaniiti gaa kan jiranii meegaa akka nama hawaasa kanaaf lafoo jirutti akka warra uummata gargaarsee akka dhaqqabuuf halkanii guyyaa daataa isaanii qoratanii irra riisarchii garaagaraa gaggeessuu jirtanitti yeroo ammaan tanaa gizee dhaabbanni Peace Itoophiyaa kun isin keessa dhufee rakkoo hawaasa keessanii isin waliin qoodatee irratti hirmaatu garuu yeroo ammaan tanaa akka laaltee gamana waan kannamu kana hawaasa keettis akkana laaltu maal si dhagama? Dhaabbata Peace Itoophiyaa kana baay'ee galatoomfachuun barbaada. Dura uummanni aanaa keenya rakkoo hongee kanaan baay'ee miidhamoo ta'anii turanii rakkoo sababa saniitiin ka'ee beeyladoonni baay'een beeylada gara 3,078 oliin nu jalaa du'ee ture. Akkasumatti illee rakkoo hongee kanaan bishaan dhugaatiin jiru haalli jiru hundi waan hin jirreef rakkoo ammaataa keessa nu jalaa turanii garuu deeggarsa yeroo ammaan tanaa lubbuu baraarsaaf nu dhaqqabe kana baay'ee galatoomfachuu barbaanna dhaabbata Peace Itoophiyaa kana jechuudha. Akkasumatti illee uummanni aanaa keenya rakkoo bal'aa keessa waan turaniif rakkoo kana yeroo tanatti deeggarsa akkanaa kana argachuudhaaf carraan ani dhaabbata kanaaf hawwu carraa baay'ee bal'aadha rabbi carraa bareedaa isaanii haa kennu guddinallee guddina olii rabbi haa kennuuf hin jaa jeetiin kanuma onni jee. daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tanaa gaa kunneen akkuma harkaa isin jirtanitti wantoota yeroo ammaan tanaa dhaabbanni Peace Itoophiyaa hawaasa isaanii bira lubbuu dhaqqabuudhaaf yeroo ammaan tanaa fideeti kan jiru waan ajaa'iba nama ta'u keessa mukkeen yookaan biqiltuun sababa wantoonni waan kana qabatamaan ragaa isiniif ta'u keessa akkuma harkaa jirtanitti mukni asii olitti argitan kun sila mukkeen yeroo ammaan tanaa akka dhaabbatu biqiltuu garaagaraa qaba sababa immoo roobni dhabamuutiin hatta nama dhiisiitii mukkeen sila dhaabbatanilleen osoo waa takka hin qabne mukni yeroo ammaan tanaa asitti argamee
akkana fakkaata meegaa barsa karaa biraatu osoo hin deemne waan biraa himuun feesisu ragaa qabatamaa kan namaa ta'u kunoo mukni tokkichaan kunuu namaaf gaa hawaasa akkanaa kana keessa gizee dhuftanii dhaabbanni Peace Itoophiyaa gargaartan maaltu isin dagame? Wallaahi gaariidha. Dubbachuu caalaa ijaan arguun quubsaadha. Kanaaf gaa uummanni keenya wallaahi rakkoo hangana hin jaamne tana keessa jiraatanii nuti ammoo gallee nyaannee dhugnee raahaan jiraachuun hedduu waan nama gaddisiisaati. Akkuma ammaan tana ijaan rahmanillee eegalee jira. Rabbi rahmata kana walitti dhaabuuf jecha deeggarsi kun silaa uummata kanaaf wallaahi itti xiqqaata jee yaada. Haa ta'u ammoo hanga dandeettiitti gaa ta'iriin hanga fi dorrobdii jaanii haga dandeettiitti gaa dhaabbanni tola ooltummaa nageenyaa fi misooma Itoophiyaa kun hanga kana deeggaree jira. Walumaa galatti gaa miirri uummata keessa jiruu fi wantoota ijaan agarruu fi waan hunda gizee walitti dabalannee ilaallu hedduu uummanni aanaa kana haalaan miidhamoo ta'uudha asirraa hubanna. Ummata kana gaa tooftaa adda addaa fayyadamnee tooftaa akka ummata muslimaatiin ummata gartee nu daawwatu deeggaramnee akkaataa itti isaan bishaan argatan akkaataa isaan bishaan lafa jala argatanii gartee eela baafatanii ittiin tajaajilaman yoo rabbi jegaa walumaan taanee irra dalaynaa jenneeti abdii qabna rabbi sinaa gargaaru inshaallah. Egaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tanaa kan argamnu aanaa miidhagaa keessatti gargaarsa hawaasaa dhaabbanni nagayaa fi misooma Itoophiyaa kan jiru yookaan Peace Itoophiyaa kan jiru hawaasa isaatiif deeggarsa toora namoota 2,200 walitti tilmaamamu yeroo ammaan tanaa wanta kana gaggeessuuf deemu irratti argamneeti kan jirru hawaasa keenya bira dheenee bu'aa bahii isaan dabarsaa jiranii fi rakkinni isaan keessa jiran maal akka fakkaatu waliin dhageeffannee walitti deemnu ta'an waliin hordofaan dhaamsa keenya. Kan jaallatamoo fi kabajamoo egaa akkuma argaa jirtanitti dhaabbanni Peace Itoophiyaa yookaan misoomaa fi nageenya bulchaa magaalaa aanaa miidhagaa waliin ta'uudhaan waan kana qopheessee yeroo ammaan tanaa hawaasa isaa bira dhaabbachuudhaaf bulchaan magaalaa kanaatis irratti lafaa kan jiru gaa'e meegaa hawaasa isaa nu daran isaatu keessa beekaa haala hawaasni itti jiraachaa jiru akkasumas yeroo ammaan tanaa wantoota kana gizee arkee fi hawaasa isaa arkee maaltu sitti dhagahamee gammachuun itti sitti dhagahamte dhaabba kanaaf maal dabarsita uummanni keenyoo akkam ta'uu qaban? Maqaan kiyya Maamad Abdallaa Yuubeen naan jedhani itti aanaa bulchaa aanaa miidhagaa tolaati. Uummata kana bara 2014 kana keessa baay'ee hongeedhaan miidhamaa kan ture. Hawaasni Oromoos ta'ee uummanni Musliimaa baay'een dirmachuu dhaabbileen adda addaa nu godhaa jiran baay'ee kan nu gammachiisuu fi miira aantummaa keessoo keenyatti kan dhagame ta'uu isaati jechuudha. Inni kun ammoo dhaabbileen hundinuu bifa keessan kanarraa fakkeenya fudhattee dhaabbata Peace Itoophiyaa kanarraa fakkeenyummaa fudhattee hawaasa aanaa miidhagaa tola kan akka godina Harargee baatitti hongeedhaan baay'ee miidhame. Kanaaf deeggarsa addaan hin cinnee fi fuuldura itti fufiinsa godhu qabu akka itti fuftu jechuun barbaada. Dhaabbanni keessan ammoo baay'ee uummata maqaa kiyyaa fi maqaa uummata aanaa miidhagaa tolaatiin galata guddaa isinirraa isinii galchuun barbaada. Galata guddaa isinii galchuu barbaada. Uummanni sitti gammadee jira jechuudha. Maatiin kun maatii hedduu qoonqoodhaan hubaman waan ta'eef isaan kan ammoo gargaaruun sawaaba karaa rabbiittis karaa namaattis ni qabdan jechuudha kun. Hawaasni keenya ammoo aadaa wal gargaarsaa akkanaa baratee walirraa fudhatee jireenya isaanii wal maddii dhaabbatee akkuma gizee bal'oo wajjin jirutti gizee rakkoolee wal maddii dhaabbachuu baruun dhaabbanni kanaa kun ammoo kana uummata musliimaatiin deeggaramu kun babal'atee itti fufuu qaba. Nuti amma isin aanaa kanaas mul'istanii uummata kanallee dhaqqabdanii jirtanii akka sabaattis ta'e akka biyyaatti illee isin galata guddaa isinii galchuu barbaada. Baay'ee irra deebi'ee galatoomaan isinii jechuu barbaada jechuudha. Egaa bulchaana miidhagaa yeroo ammaan tana hawaasni alhamdulillah haala gammachuutiin isin jaalatanii jaalala isiniif qaban hawaasnis hedduu gammadaa jiran isiniif hawaasaaf laffaa jirtanii iddoon hongeen itti bu'aa jirtu bakkoota hedduutu jira gaa kana wajjin ammoo sababa ta'uudhaan isin irra laffaatanii sababa isin laffaatii asii taasistanii fi dhaabbanni kun asitti dhufee bu'aa kana hojjete isinis galata guddaa qabdu hawaasa biraas rabbi biraas inshaallah hawaasni keenya sababa roobni roobuu dhabuutiin hedduu hongeef saaxilamaa jira inshaallah kunis ni furama kanaaf inshaallah isinis abdii hin murinaa jabaadhaa isin jenna galatooma isin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qophii gargaarsa keenya sagantaa gargaarsa nyaataa aanaa miidhagaa tolaatti qopheessinee maqaa dhaabbata keenyaatiin dhaabbata Peace Itoophiyaa
yookaan dhaabbata nagaa Itoophiyaa kamisoomaa fi deeggarsa waliigalaatiin qophaa'ee kunoo as geessee jirti. Amma gaa warra gaa rakkoon beelaa itti jirtu bira geessinee jirra. Isaan duratti argamna kunoo amma kunoo eegallee jirra kanneen jirra. ونبدأ على بركة الله. هذا مشروع إفطار الصائم وتوزيع المواد الغذائية على الأيتام والفقراء المتبرع فاعل الخير جمعية السلام إثيوبيا للتنمية والدعم المتكامل. التنفيذ جمعية السلام للتنمية والدعم المتكامل. مكان التنفيذ محافظة ميدا قاتلا. وبليجان كينيا ورنور دفاجرتن أما قاهنو أكتنا كينيا جرا قبي غرغرسا خواصا قبا هواسا ميدا قاتلاتيف غرغرسا كينيا خان الراوري قودا فرطو أكما ماندورا تبنتي أبا ورا غرا قم لماتي أما قا قبي لغلتي جرتي ورا غرتي هاجما ورا كونو تجرتو هركان غيا جرا إيغالي جرا بفخنان إيغالا على بركة الله. غرغرسا ربي تنمي إيغالي جرا ونبدأ على بركة الله. يتيم 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 مسلم تاجتون خوالف رحمة ركتا يتما خنقر لفتو انكبوهن دانو برجنا أباتو قرأت جابتي مالي بيران خوتو مسلم تاجتون خوالف رحمة ركتا يتما خنقر لفتو انكبوهن دانو برجنا أباتو قرأت جابتي مالي بيران خوتو يا نما مسلما ربي خيسو دادو وربي سيبخ يتيما توهدو يتما أولا في راتي سيادتو نجدتي في دا الرجل كدو يتيم مانتوني قصاصا يميتي وان بفاهوريني daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo akkuma argaa jirtanitti dhaabbanni Peace Itoophiyaa gaa yeroo ammaan tanaas keessatti argamee hawaasa kana tajaajiluudhaaf asitti argamee jira. Hawaasni keenya kunoo kan magaalaa Dirreedhaarraa dhufanii yeroo ammaan tanaas keessatti argaman hawaasa isaanii biratti argamuudhaan hawaasa isaanii keessummeessaa jiranii meegaa sheekonni hedduun as keessatti argamanii hawaasa keessan ganamarraa kaatanii haga aduu sana keessa dhaabbattanii inshaallah magaalaa Dirreedhaarraa kaatanii as geessanii jirtanii mee haalli isin achirraa ittiin kaatanii fi gizee dhuftan maaltu isin dhagame hawaasa keessan kana gizee haala kanaan argatan. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال دردا رايت خانه دفنه مدابت خنيا بكبودان امته خنيا حركتني غرغرنه دفنه غو غرله من خنيا قسم ركعتا جرو گمچون دغمو غرغار سي قبنه دفنه في قامن چت قپاي بيفا بريدا دان امته برغ هاجراچون نسا هدوان نما گمچيسو الحمد لله غرغار سخن عمل يا رب جه هنگا من خنيا ابدان ده هجراتو تي دابن خون دابن Peace Itoophiyaa dha gargaarsa itti fufuudha. Kanama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekh Gaati yeroo ammaan tana warra jiraataa ganda kanaati hawaasa ganda kanaani beekamee gammachuun hawaasni kee gizee rakka gammadee xiqqollee taatu lubbuu isaa waan ittiin jiraatu horkate hawaasa kee kana gammachuu isaa si dhagamte maal fakkaatti? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Hedduu gammachuu guddoon dhagame. Ani hawaasa kiyya kana amata hedduudhaan keessatti taa'ee waan barnootaan tajaajilee waan hundaan tajaajilu jira. hawaasa kiyya akka rakkatee amman sabab beelaatiin rakkatee araddaa hundarraa calalanii fidan kana ogguun akka bira dhaabbadhee ilaalu hedduu gammachiisaa dhaaba kana dhaabni kun rabbi naa guddisu dhaabni kun rabbi olaa oofu dhaaba kana inshaallah rabbi jee cinaa dhaabbanneeti hawaasni aanaa miidhagaatii fi qaamni mootummaatiif hundinuu uummanni islaamaa aanaa kana deeggara waa hundaafuu roga hundaan roga barnootaatiin roga fayyaatiin roga waa hundaanuu inshaallah cinaa dhaabbanne jeetiin abdii qaba inshaallah. Barsa maal si dhagahame? Masha Allah wallahi hedduu waan nama gaddisiisaasi waan nama gammachiisaallee hawaasa keenya bifa kanaan baanii deeggarsa kana fudhachuu isaaniitiif hedduu galatoomaa jennaani isaanilleen rabbi rahmata haa godhuu fi rooba rabbi addaan hin kutinii maqaa dhaabbanni keenya gaa maqaa Peace Itoophiyaa kan jedhu maqaa tola ooltummaa nageenyaa fi misooma Itoophiyaati. Kanaaf
wanni dhaabbata keenya bakka buunee uummata kana deeggaruu keenyaaf illee wallaahi hedduu gammachuun nutti dhaga'ama. Uummata kanallee faxarsiisuu wallaahi hedduu waan bareedaa jeetii yaadaan. Dhaabbanni Peace Itoophiyaa Jawaas irratti argamee wanta kana dabarse kana fakkaata. Qophiileen teenya tan biraatti fuftii waan jalqabarraa kaaftanii haga ammaatti nu hordofuu turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Haga sagantaa biraatti walitti deebinuu billaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. مسلموتا جتشون خوالف رحمة ركاتا يا تماف خنقر لفتو انكابوهن دانو برجينا أباتو قرأت جابتي مالي بيران خوتو مسلموتا جتشون خوالف رحمة ركاتا يا تماف خنقر لفتو انكابوهن دانو برجينا أباتو قرأت جابتي مالي بيران خوتو